Yoo yaakam jirtu alaamanni isaa namni maatii waatiin nagaa warra nan beeknee fi as YouTube kanarratti lammishoo tuubii TikTok irratti immoo lammishoo tips jedhamee kan hin beekamu ani lammii jechuudha. Akkuma beekamu TikTok irratti waa'ee maalii sin barsiisu yookiin immoo waa'ee maal irratti viidiyoo siniif hojjedhu jedheen gaafadheen ture jechuudha. Filannoon nama baay'ee akkan barnoota YouTube sin barsiisu yookiin immoo akkamittiin akka YouTube channeliin banamee monetize ta'u yookiin immoo akkamitti akka birrii irraa argamu jedhee namni baay'een comment godhe jechuudha. Viidiyoo sana warra argine TikTok kiyya irra deemtanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Anillee sanuma hordofeetaniini har'a akkamittiin akka YouTube channelii banachuu dandeessan yookiin immoo akkamittiin akka YouTube channelii eegaluu dandeessan viidiyoo bareedduu kana qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkamittiin akka YouTube channelii haaraa bannu ni ilaalla. Erga YouTube channelii haaraa bannee booda immoo seetingii murteessoo ta'an yookiin immoo sirreeffamuu qaban hunda akkamittiin akka sirreessinu sin agarsiisa jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaan YouTube partner program miti yookiin immoo miseensa YouTube partner miti jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti YouTube monetize gochuun hin danda'amu jechuudha. Location jijjiiramuu qaba jechuudha. Sanallee akkamittiin akka jijjiirtan isinitti agarsiisa. Sana qofa osoo hin taane seetingii murteessoo ta'an hunda ni ilaalla jechuudha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kanatti hordofaa affeerraa kiyya. Namoonni YouTube channelii kana otoo subscribe hin godhin yookiin immoo otoo maatiin ta'in daawwachaa jirtan immoo YouTube channelii kana sekondii tokko fudhattanii subscribe otoo gootanii jechuun barbaada. Akkasumas viidiyoo kana like gootanii akka eegaltan jechuun barbaada jechuudha. Amma kallattii himaan gara viidiyoo keenyaatti. Akkuma beekamu YouTube channelii banachuu fi inni jalqabaa yookiin immoo wantoota barbaachisan keessaa inni jalqabaa emailidha jechuudha yookiin immoo Gmail account jechuudha. Email account yookiin immoo Gmail account qabdu taananii by default maal qabdu jechuudha. YouTube channelii qabdu jechuudha. Kanaafuu YouTube channelii banachuuf wantoonni barbaachisan keessaa inni jalqabaa maal jechuudha. Email account yookiin immoo Gmail account jechuudha. Yoo emailiin qabdan yoo ta'e yookiin immoo yoo Gmailiin qabdan ta'e akkamitti akka Gmailii yookiin immoo emailii bantan sin agarsiisa jechuudha. Itti aansee immoo erga emailii bannee immoo emailii sanaan immoo akkamittiin akka YouTube channelii banuu dandeenyu tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu emailii duraan qabdu yoo ta'e emailii dura qabdan sanaan YouTube banuu ni dandeessu yookiin immoo YouTube channelii banuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo emailii haaraa bantan yookiin immoo Google account haaraa bantanii Google account sanaan YouTube channelii haaraa banuun ni danda'ama jechuudha. Anamma YouTube channelii haaraa emailii haaraatiin baneen sin agarsiisuun barbaade waan ta'eef jalqaba emailii bannachuudha yookiin immoo Gmail account bannachuudha. Kana gochuu fi jalqaba laptooppii keessan irra yookiin immoo mobaayilii keessan irra dhuftaniiti browserii qabdan banattu. Kun amma ni laptooppii kiyya irraati browser baneera jechuudha. Isin garuu kan YouTube channelii kana banaa jirtanii bilbila keessan irraa yoo ta'e Chrome irra dhuftaniiti yookiin immoo Google Chrome irratti youtube.com jettanii search gootu. Sana booda kunoo fuuldura isaa tuqaan sadii jirti jechuudha. Asuma tuqaa sadii irratti buutu jechuudha. Gaafa isin tuqaa sadii irratti buutanii gara gadii desktop site kan jedhu jira jechuudha. Isheerratti click gootu. Gaafa isheerratti click gootanii bilbila keessanii gara desktop site isin jira jechuudha. Yookiin immoo wanta ni laptop irraa isin agarsiisu isin immoo bilbila keessan irra teessanii salphumatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu desktop site irra keewwattanii booda kunoos dhumarraa profaayiliin hin jirti jechuudha. Kun amma profaayilii kiyya kan YouTube channelii kiyya kan lammishootuu bite jechuudha. Isheerratti gaafa click godhu kunoos kanaati switch account kan jedhu jira jechuudha. Isheerratti click gootu. Amma account haaraa banuuf jirra waan ta'eef switch account jenneeti. Kunoo dhumarraa add account kan jedhu jira. Add account kan jedhu jira isheetti buutu. Asitti sign in kan jedhu jira. Emailii yookiin bilbila sin gaafata jechuudha. Yoo emailii haaraa qabdu ta'e yookiin immoo Gmailii haaraa qabdu ta'e emailii keessan irratti galchitanii YouTube channelii haaraa ta'e create gochuu dandeessu. Garuu anamma jalqaba akkamittiin akka emailii banattan sin agarsiisuun barbaade waan ta'eef create account jedha jechuudha. Jalqaba emailii banna sign in gochuu dhiisen create account jedha. Okay, yeroo nuti akkattiin create account jennu kun as kanatti maqaa na gaafata jechuudha. Maqaa kiyya lammiin jedha. Maqaa abbaa na gaafata. Optionalidha. Maqaa abbaa nan galchaa. Sana booda next jedha. Maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii galchitu sana booda next jettu. Kun as kanatti basic information jedheeti guyyaa dhaloota kee fi saala kee galchi jedha. Guyyaa dhaloota manzii callisnee Januaarii jenna. Guyyaa callisee man 12 jedha. Bara calliseen 2002 jedha. Waggaan keessan garuu maal ta'uu qabachuudha? 18 ol ta'uu qaba. Gender jedha. Kan gender kan jedhu kanarratti mail jedheen filadha. Isin kan keessan filattu jechuudha. Sana booda next jettu. Kun as kanatti email jedha. Emailii haaraa keessan galchitu. Anamma emailii kiyyaa anam fakkeenyaaf leetmishoo jedheen 1921 jedheetaniini @gmail.com jedheen emailii kiyya galcha. Emailii kiyya akkattiin barreesseera. Ergan emailii kiyya barreesse sana booda next jedha. Sana booda maannaan jedha create new email address jedha. Create jedha. Sana booda next jedha jechuudha. Already kun warreen kan ammallee filannoo filachisaa jira. Ani garuu ishuma jalqaba fayyadamuu barbaade waan ta'eef ishee irratti click godheetaniini next jedha. Yoo barbaadan immoo asittillee create your own gmail bakka jedhutti irra deebitanii gashuu dandeessu jechuudha. Erga kana filadhee booda next jedha. Sana booda password na gaafata. Passwordin keessanii qubee guddaa, qubee xiqqaa, lakkoofsaa fi karakterii qabaachuu qabachuudha. Kunooti password kiyya galcheerani. Ergan password kiyya galchee next jedha. Next kan jettan bu'a. Sana booda kun asitti bilbila kee galchinaa jechaa jira. Yoo asitti akka jaraatee kaartaa kana yookiin immoo biyya kana Itoophiyaa mittee akka as keessaa filattaniiti. Itoophiyaa irra kaa'uu qabdu. Sana booda lakkoofsa bilbilaa keessan barreessaniiti.
next jechuudha. This phone number can't receive call or SMS from Google jedha. Kanaafuu shitti kana scan godhi jechaa jira jechuudha. Open your camera, scan your code and tap to the link and follow naam jechaa jira. Fakkeenyaaf otoo email kana password isaa dagattan yookiin immoo recover gochuu barbaadanii kan itti recover gootan email biraa add gochuu dandeessu yookiin immoo itti connect gochuu dandeessu jechuudha. Ani garuu ammaaf skip jedheen darba. Kunoo maqaa kiyya baaseera. Emailii amman create godhe kanallee baaseera jechuudha. Jalaan next kan jettu irratti share tan click godha. Sana booda kunoo terms and privacy naan jechaa jira. Terms and privacy jedha. Dhumarra I agree kan jettu irratti isheetti buutu. Okay, already emailii keenya bannee xumurre jechuudha. Gaafa emailii bannee xumurru gara YouTube'itti na deebise jechuudha. Ammallee kunoo mallattoo profile kiyyaatti bu'eetaniini switch account kan jettu irratti share click gootaniiti. Sana booda gara emailii amma haaraa bantan sanatti deemtu jechuudha. Kunoon amma emailiin haaraa bane ishee kana waan ta'eef ishee kana filadha. Sana booda gaafa ishee filadhu interfeesii kana fakkaatu naaf bane jechuudha. Kunoo jala isaarrallee gaafa laaltanii maqaa kiyya kaayeeti, emailiin kiyya kunooti, maqaan kiyya kunooti, jalarra maal jechaa jira jechuudha. No channel naa jechaa jira jechuudha. Emailii banne malee channeliin banne waan ta'eef no channel jechaa jira jechuudha. Kanaafuu amma dubbiin guddaan as jirti jechuudha. Akkaawuntii banuu fi shitti kanatti create channel jettu jechuudha. Emailii kanaan akkaawuntii banuuf jirra yookiin immoo YouTube channelii haaraa banuuf jirra jechuudha. Create channel kan jettu jirti shettan bu'aa. Sana booda sirraatii maal jechaa jira? Select profile picture naan jechaa jira jechuudha. Kana jechuuni profile picture kan YouTube channelii sanarra taa'u jechuudha. Maal gootu jechuudha? Ishee kanatti butanii select picture kan jettu kanatti butaniiti profile keessan filattu jechuudha. Yoo barbaadan sirraatii kunis irratti illustration kan jedhu jiraas keessaati ishee kana keessaati kan isinitti tolee filattanii irra kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo asitti from your computer kan jedhu jira ishee kanatti butanii upload from computer kan jedhu kanatti click gootaniiti bilbila keessan irratti yookiin immoo PC keessan irratti suura keessan illee upload gochuu dandeessu jechuudha. Kunis suura kana akka barbaadan gootanii adjust gochuu dandeessu jechuudha yookiin immoo gara barbaadan tarkisuu dandeessu, barbaadan akka ittiin xiqqeessuu guddisuu dandeessu. Rotate kan jettu jirti isheetti butanii illee suura kana akka ittiin rotate gochuu hin danda'ama jechuudha. Erga adjust gootanii xumurtanii dan kan jedhu jira isheetti buutu gaafa dan jettan kun akka ittiin suura keessan profile irra isiniif kaa'a jechuudha. Profile jijjiiradheera itti aansee maqaa na gaafata maqaa YouTube channelii jechuudha kunichi default isaa maqaa ittiin emailii banee fida garuu ishee kanarraa balleessitaniini maqaa ishee jijjiiruun qaba jechuudha yookiin immoo maqaa YouTube channelii kana jijjiiruun qaba jechuudha. YouTube barnootaaf jedheetaniini create godha. Sana booda jalarraatiini handle jedhee YouTube barnootaaf jedhee create naa godheera. Yoo barbaadanii handlii kana akka barbaadan gootanii jiruu dandeessu, yoo barbaadan waan barbaadan bira dabaluu dandeessu jechuudha. Garuu yeroo isin handlii keessan barreessanii ispeesiin gidduu jiraachuun qabu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkotti ispeesii gidduu galchitanii handle unsupported jedha, unsupported character jedha. Kanaafuu ispeesiin jiraachuu hin qabu. Lammaffaa immoo handliin keessa unique ta'uu qaba jechuudha. Kan namni biraan fayyadame tokko fayyadamtanii diimaa isinitti ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf amma handlii kana lammii show tube jedheen galcha. Lammii show tube jedhee gaafa galchu YouTube channeliin kiyya handliin isaa lammii show tube waan ta'eef kana fayyadamuu danda'u jechuudha. Diimaa natti ibseera. Kanaafuu unique ta'uu qaba jechuudha handliin keessanii. Ishuma ammaa sanan fayyadama. Erga handlii keessan filattanii booda jalarraan cancel fi create channel kan jedhu jira. Create channel kan jedhu itti buutu jechuudha. Gaafa san create channel itti buutanii maqaa ammaa sanaatiin YouTube channelii haaraa create ni godha jechuudha. Waaw kun akkuma asirraa argitanii YouTube channelii haaraan banameera jechuudha. YouTube barnootaaf jedhee jira jechuudha. Channeliin amma banne yookiin immoo YouTube channeliin amma banne kun akkasittiin asirratti display ta'uu dandeera jechuudha. Sana booda sirraatii wanta customize gochuu qabnu yookiin immoo wanta edit gochuu qabnu yookiin immoo settingii sirreessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kun mooriitti gaafa buutanii descriptionii hin qabu jechuudha. Guyyaa akkaawuntiin kun baname qofa isinitti agarsiisa jechuudha. Joined April 13 2026 jedha jechuudha. Guyyaatti channeliin kun baname gaafa April 13 jechuudha. Shittiin kuni liinkii YouTube kanaati. Ishee kana share channel jettanii channelii kana namaaf share gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo customize channel kan jedhu jira, manage video kan jedhu jira. Ammatti nuti video hin qabnu waan ta'eef video manage goonuu hin qabnu. Akkasumas kunoo gara jalaa create kan jettu jirti kana jechuun viidiyoo gadhiisuu barbaadanii ishee kanatti butanii yoo barbaadan immoo kunis kanaati asillee create kan jedhu jira ishee kanatti butanii upload gochuu dandeessu viidiyoo jechuudha. Viidiyoo YouTube kanatti yookiin immoo YouTube channel kanatti upload gochuun danda'ama. Sana gochuun dura garuu wantoonni customize ta'uu qaban yookiin immoo settingin sirrachuu qaban baay'ee jiru. Isaanin sirreessuu qabna jechuudha. Kunoosiiti customize channel kan jedhu jira isheetti buutu jechuudha. Wanti customize gochuu qabnu baay'ee jira waan ta'eef isheetti buutu. Okay, gaafa nuti customization itti buunu kunoos irraati maal jechaa jira jechuudha. Welcome to YouTube Studio kan jedhu nuuf jechuudha. Continue kan jettu yerti isheetti click gootu. Sana booda ishee kana close godheetaniini kunoo asitti YouTube channelii kana maal gochuu dandeenya jechuudha. Customize gochuu dandeenya yookiin immoo setting sirreessuu qabna jechuudha. Asirratti kun akkuma argitanii profile jedheeti asii image banner jedha. Kun shitti kana jechuudha ishee irra keessatti akka argamtu kanadha. Banneriin ishee kanadha. Kanaaf shitti kana banneriin nuti illee create goone asirra galchuu qabna jechuudha. Kun asirratti saayiziin bannerii kan itti hojjetamu pixeliinsa 2048 baay'isuu 1152
piksel jechaa jira jechuudha. Saayiziin isaa immoo meegaabaaytii 6 fi isaa gadi ta'uu qaba jechaa jira jechuudha. Gaafa baanarii saayizii kanaan hojjennee upload goonu bilbila keenya irratti akkamittiin akka argamu, laaptooppii irratti akkamittiin akka argamu, akkasumas immoo TV irratti akkamittiin akka argamu asirratti nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf baanarii hojjettanii baanarii keessan bakka irratti kilik gootanii baanarii keessan upload gochuu dandeessu jechuudha. Sana qofa miti kunoo gaafa gad harkisnu picture jedha. Kunoo profile picture amma galchine sana akkatti nu baasa. Yoo barbaadan remove gochuu dandeessu, barbaadan immoo change gochuu dandeessu jechuudha. Change itti butanii profile picture kana kan dura irra keenya sana akkatti jijjiiruu danda'ama. Akkasumas maqaa YouTube channel keessanii kunoo bakka itti butanii jijjiiruu dandeessu. Garuu guyyi 14 eeguu qabna dirqama jechuudha. Har'aan maqaa YouTube channel kana kenne waan ta'eef yoo xiqqaate guyyi 14 booda yookiin immoo torbee 2 booda malee jijjiiruu danda'u jechuudha. Yoo jijjiiruu barbaadan bakka dhuftaniiti maqaa YouTube channel keessanii jijjiiruu dandeessu. Sana qofa miti handle keessanii illee jijjiiruu dandeessu jechuudha. Bakka dhuftanii garuu handlenis akkuma YouTube channel kun yoo xiqqaate guyyi 14 eeguu qabdan jechaa jira jechuudha. Guyyi 14 booda handle keessan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Sana booda bakka kanatti description jedha. YouTube channel keessan waa'ee maalii akka ta'e bakka kanatti galchitu jechuudha. Description keessanitti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf baga nagaan gara YouTube channel kanatti dhuftan jettanii YouTube channel kanatti barnoota akkasii kana sin barsiisa maalii jettanii waa'ee YouTube channel keessanii bakka kanatti akka itti barreessitu jechuudha. Yoo xiqqaate Word 1000 fayyadamtan description keessan barreessuu dandeessu jechuudha. Erga YouTube channel keessaniif description kennitanii sana booda maal gootu jechuudha. Publish jettu jechuudha yookiin immoo ishitti kanatti butanii publish gootu jechuudha. Publish jettu yeroo sana maal godha jechuudha. Description kun save ta'a jechuudha. Ammallee yoo waa edit gootanii yoo dabaltanii barreessanii bakka dhuftanii publish jechuu qabdu jechuudha. Akka inni save sinii ta'uu fi publish jechuu qabdu. Sana booda as dhuftanii gara jala language kan jedhu jira. Add language jedha. Asitti translationiif afaan filadhu jechaa jira. Original language ni fakkeenyaaf afaan Oromootiin hojjechaa jira. Akka carraa ta'e listii kana keessaa yookiin immoo listii afaanota kana keessaa afaan Oromoon hin jiru jechuudha. Otoo jiraatee afaan Oromoo filattanii translation immoo akka Ingiliffatti jijjiiru, akka afaan biraatti jijjiiru filachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf ishee kana cancel jedhanii dhiisee darba maaliif jennaani afaan Oromoon hin jiru waan ta'eef jechaadha. Sana booda jalarraan channel URL jedha. Kuni linkii YouTube channel keessaniiti. Ishee kana copy gootanii namaaf share gochuu dandeessu yookiin immoo social media adda addaa irratti share gochuu dandeessu jechuudha. Itti aanee links jedha jechuudha. Kunoo kana jechuun social media keessanii as YouTube'itti linkii gochuu dandeessu yookiin immoo connect gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf add links jettu jechuudha. Linkii sana dabaluu yoo barbaaddanii kuno siti link title required jedha. Fakkeenyaaf amma Facebook hiyya asiduu barbaade yookiin immoo YouTube itti connect gochuu barbaade Facebook jedheen barreessa title isaa. Asitti immoo URL jedha. Kana jechuun linkii Facebook keessanii fiddanii bakka kanatti paste gootu jechuudha. Sana booda erga akkas gootanii booda maal gootu jechuudha. Publish gootu jechuudha yookiin immoo save gootu. Ammallee linkii biraa dabaluu barbaadan immoo kuno asitti dhuftaniiti add link jettu ammallee jechuudha. Fakkeenyaaf telegiraamii dabaluu barbaadanii telegram jettanii barreessaniiti. Linkii telegiraamii keessanii fiddanii bakka kanatti paste gootu jechuudha. Ammallee linkii biraa dabaluu barbaadanii kunoo bakka kanatti butanii maqaa linkii sana fakkeenyaaf Instagramii dabaluu barbaadanii Instagram jettanii linkii isaa immoo bakka kanatti paste gootanii sanaan booda sitti publish jecha maal gochuu dandeessu jechuudha. Social media keessanii YouTube keessan walitti hidhuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun namni gaafa abaawwatii YouTube channel keessan jala galu linkii warreen kun illee argamu waan ta'eef karaa kanaallee gara social media keessan biraa akka deemu gochuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda erga linkii keessan galchitanii xumurtanii booda akkuma isiniin jedhe gaafa linkii galchitanii kun asitti publish kan jettu jirti isheetti bubbuutanii save gootu jechuudha. Sana booda gad dhuftaniiti contact info jedha. Asitti email address keessan galchitu jechuudha. Ishitti kana emailii ammaa yookiin immoo emailitti YouTube channeliin banamee otoo galchuu baattanii gaariidha yaada jechuudha. Maal jennaani emailii isin asirratti galchitanii kan YouTube channelii keessanii yoo ta'e carraan hatamuu keessanii guddaa waan ta'eef yookiin immoo YouTubein keessan haak ta'uu danda'a waan ta'eef emailii biraa bakka kanatti galchuu ni dandeessu jechuudha. Erga emailii keessan galchitanii gara gadii video watermark kan jedhu jira. Kana jechuun video keessan irratti kun fakkeenyaaf videoodha jennu. Video keessan irratti bakka waan diimaan kun jiru irratti watermark isinii galcha jechuudha. Watermarkiin suni yoo barbaadan suura keessan galchuu dandeessu. Yoo barbaadan subscribe kan jedhu batanii subscribe kaa'uu dandeessu. Fi kanneen kana fakkaatan waan barbaadan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf upload jettanii bakka kanatti butanii waan barbaadan upload itti gochuu dandeessu jechuudha. Kun irra keessan profile itti aanee home tab kan jedhu immoo jira jechuudha. Isheettiin kun asitti deactivate taatanii kan asitti akka ittiin bantu jechuudha. Gaafa ishee kana bantanii kun asitti waan baay'ee nuuf fida jechuudha. Kana garuu ammaaf viidiyoo hin qabnu waan taaneef waan kana waan adjust goonu hin qabnu. Yeroo biraa waan kana sin agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Waa'ee kana yeroo biraa viidiyoo irratti siniif hojjedha jechuudha. Sana booda kana gootanii booda asirraan karaa harka bitaa gad harkisaniiti earn kan jettu hin jirtu jechuudha. Earn itti buutu. Gaafa sin earn itti buutanii kunoo jalarraanii monetization is not available in your location jedha jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaan YouTube partner programii waan hin taaneef yookiin immoo miseensa YouTube partnerii waan hin taaneef Itoophiyaan YouTube'n biyya keessan keessatti monetize ta'uu hin danda'u jechaa jira jechuudha. Garuu location kana jijjiirree ishee kana balleessuu dandeenya jechuudha. Akkam goone jijjiirra yoo naan jettanii kunoo jalarraan please update your location kan jedhu jira. Ishee kanatti click gootu jechuudha.
ishee kanatti kilik gootanii lokeeshinii keessan jijjiiruu qabdu jechuudha. Garamitti jijjiirra kanaan jettan yoo ta'e immoo kun as keessaa filattu jechuudha. Basic info jala country of residence jedha. Ishee kanatti kilik gootu jechuudha. Gaafa kanatti kilik gootanii biyyoota baay'ee isiniif baasa jechuudha. Biyyoota miseensa YouTube partner programii ta'an akkasitti list isiniif godhachuudha. Fakkeenyaaf asuma ollaan biyya keenya Keeniyaanii YouTube partner programii waan taateef yoo barbaadan Keeniyaa, yoo barbaadan United Kingdom, yoo barbaadan United States biyya isinitti tole filachuu dandeessu jechuudha. Kun rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Biyyuma warra kana keessaa haa ta'u malee rakkoo tokko hin qabu. Shitti kana filattanii save jettu jechuudha. Gaafa save gootanii kunoonni kun asiiti monetization is not available in your country kan jedhu sun jijjiiramee maal ta'e jechuudha. Interfeesii kana baasee jechuudha. Sanaan booda kana sirreessanii ammallee maal godhachuudha waan sirreessuu qabnu waan meeqa jira waan baay'ee jira. Asumaan karaa harka bitaa kunoo asiitiin setting kan jedhu jira. Setting kanatti buutu jechuudha. Setting itti buuna gaafa setting itti buunu setting kan banachuudha. General kan jedhu jira. Currency jedha. Currency kun defaultiin doolaridha. Kana jechuun YouTube channel keessan gaafa monetize ta'u maaliin akkasii lakkaa'u sin gaafachaa jira jechuudha. Defaultiin isaa US doolaridha. Sanumaan haa ta'u sun rakkoon qabu. Itti aansee kunoo jalarraan general itti channel kan jedhu jira. Channelitti buutu jechuudha. Gaafa channelitti buutanii basic info kan jedhu jira. Advanced setting feature reliability kan jedhu jira jechuudha. Kunoo basic info jalaati country of residence ishee amma filanne kana biyya filanneerra. Sana booda maal jedha keywords jedha asiiti. Enter comma separated value jedha. Waa'ee YouTube channel keessanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Keyword galchuu dandeessu jechuudha. Keyword kun maaliif nu fayyada kan jettan yoo ta'e search fees hin fayyada jechuudha. Kana jechuun namni gaafa keyword isin asirratti barreessan kana YouTube irratti barreessu YouTube channeliin keessan jalqaba irratti akka bahu gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu koomaatiin keyword barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma barnoota jedheen akkattiin koomaa gochaa yookiin immoo inter gochaa keyword YouTube channelii keessa waliin wal fakkaatu barreessuu dandeessu jechuudha. Asirratti kan isin eeyyamamu qubee 500 fayyadamtanii keyword barreessuu dandeessu jechuudha. Erga keyword keessa galchitanii save jettu. Erga basic info kana xumurree itti aansee advanced setting kan jedhu jira. Isheerratti kilik gootu. Sana booda as jalaatti maaltu jira jechuudha. Channeliin keessanii daa'immaniif moo eenyuuf yookiin immoo viidiyoo isin gadhiistanii daa'immaniif moo eenyuufidha jedhee isin gaafata jechuudha. Yoo YouTube channeliin keessan daa'immaniif ta'e yookiin immoo YouTubein keessan daa'immaniif ta'e yes kan jedhu kana filattu jechuudha. Garuu contentiin keessan yookiin viidiyoon keessan daa'immaniif mittaanan kan hojjetame no jettu kana filattu yookiin immoo I want to review this setting for every video yoo jettan immoo maal ta'a jechuudha. Yeroo hundaa gaafa isin YouTube irratti viidiyoo gadhiistanii setting kana viidiyoon kun ijoolleef yookiin immoo kiirsiif hojjetame moo miti jedhee akkatti isin gaafata jechuudha. Ani garuu no kan jettu kana filadhee darbuu nan danda'a jechuudha. No kan jettuun filadhaa. Sana booda taansee kunoo gara jala automatic caption kan jedhu jira. Yoo barbaadan ishee kana filachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun viidiyoo keessanitti captionii akka inni automatically dabalu gochuu dandeessu jechuudha. YouTube ofuma isaa hojjeta jechuudha. Erga ishee kana filattanii booda gaafa garsiisanii setting baay'ee jira jechuudha. Ammaaf garuu setting kana otoo akkasumatti hin dhiistanii rakkoo hin qabu jechuudha. Itti aansitanii feature eligibility kan jedhu jira jechuudha. Sadaffaarra jechuudha. Ishitti kana jala wanti baay'ee murteessoo taate ni jirti jechuudha. Asitti kun akkuma argitanii tokkoffaa jedheeti standard feature jedheeti enable jedheera. Garuu isa lammaffaatti gaafa dhuftanii intermediate features jedheeti enable hin taane. So ishee kanatti click goona jechuudha. Kanatti buunee gaafa kana gad harkisnu verify phone number jedha jechuudha. Yoo bilbila keessan verify hin goone thumbnail custom ta'e galchuu dandeessanii akkasumas immoo live stream seenuu dandeessanii akkasumas viidiyoo daqiiqaan isaa 15 fi isaa ol ta'e YouTube channel keessatti gadhiisuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu shitti kana maal gochuu qabdu jechuudha. Verify gochuu qabna jechuudha. So verify phone number kan jettu kanatti click gootu. Gaafa isin verify phone number itti buutanii kun akkasitti taabii haaraa baneeti. Select country kan jedhu isin filachiisa. Biyyi ani amma keessa jiru yookiin immoo bilbila ni galchuuf jiru kan Itoophiyaa waan ta'eef Itoophiyaadhaan filadha. What is your phone number jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya asirratti galcha. Duwwaa 9 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessanii galchitu. Sana booda next jechuudha. Gaafa next jettanii bilbila keessanitti maal isinii ergachuudha? Koodii isinii ergachuudha. Kun amma ni bilbila kanarratti koodiin naaf ergameera. Koodiin naa ergeera. Koodii sana kunoo fideetanii as kanarratti galchu jechuudha. Enter your 6 digit kan jedhu kan asirratti galchaa. Koodii isiniif dhufu sana galchitu jechuudha. Sana booda submit jettu jechuudha. Kunoo phone number verified na jechaa jira jechuudha. Phone number kiyya maal ta'e jechuudha. Verified ta'eera jechuudha. Isheetti kana cufeetanii gara duraatti deebi'a. Gara duraatti deebi'een kunoo feature eligibility gaafan bu'u kunoo enable jedhee jechuudha inni kunillee. Maal jennaani amma bilbila keenya verify goone kaane waan ta'eefi enable jedhee jechuudha. Ishee kana enable gochuun dirqamadha jechuudha. Yoo ishee kana enable hin goone akkuma isiniin jedhee viidiyoo daqiiqaa 15 olii gadhiisuu dandeessanii custom thumbnail hojjechuu dandeessanii live stream galuu dandeessan jechuudha. Itti aaninni sadaffaan immoo advanced features jedha. Ishee irratti illee click gootu jechuudha. Kun fuuldura isheetti mallattoo kanatti buutu. Gaafa isheetti click gootanii requirements jedheeti. Inni jalqabaa intermediate features enable jedha. Kun amma nuti intermediate feature enable goone irra jechuudha already. Inni lammaffaa immoo end channel history jedha. Kana jechuun yoo xiqqaate ji'a lama ni tura. Ji'a lama booda maal gochuu dandeessu jechuudha. Ishee kana enable gochuu dandeessu jedha. Akkamitti channel history build goona YouTube channel kana fayyadamne yookiin immoo channel amma banne kana fayyadamne video yoo gadhiisne video nama like yoo goone video nama comment yoo goone channel nama subscribe yoo goone yookiin immoo video adda addaa YouTube irraati email kanaan yookiin immoo channel kanaan yoo laalla ta'e history keenya build ta'a jechuudha. Kanaafuu
isheen kun biyyoolli ta'uu fi yoo xiqqaate ji'a lama ni fudhatachaa jira jechuudha. Kanaafuu ishee kana ammaaf inaabil gochuu dandeenyu tureetti inaabil ta'a jechuudha. Garuu isheen kun inaabil hin taatu taananii monitaayiz gochuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf ishittii kana yeroo biraa sin agarsiisa jechuudha akkamitti akka inaabil goonu maal jennaani akkaawuntiin kun haaraa waan ta'eef histiriinsa biyyoolli hin taane jechuudha. Biyyoolli hin taane jechuudha. Kanaafuu ishee kana yeroo biraa sin agarsiisa jechuudha. Ammaaf ishee kana akkuma akkaawuntii bantaniin ishee kana inaabil gochuu hin dandeessanii jechuudha. Ammaaf warruma amma hojjenne kana yookiin immoo warruma jijjiirre kana seef gochuu qabna waan ta'eef seevan jedha jechuudha. Kuno seef godhee jechuudha seetingii ammaa kana. Ergan kana seef godhee kuno ammallee interfeesii kanatti na fida jechuudha. Waan sirreessinu jira waan ta'eef ammallee maatti buuna as dhufne erniitti buuna erniittan bu'aa gaafa erniitti bu'u interfeesii kanaa baasa asirratti kuno before you apply jedheeti set up two step verification kan jettu jirti jechuudha. Two step verification fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaaf kuno ishitti kanatti mallattoo kanatti buutu ishee kanatti buutanii two step verification on gochuu qabna jechuudha. Turn on two step verification jedha. Not now kan jiru jira continue kan jiru jira continue itti buutu continue itti bu'eetaniini two step verification on gochuun qaba jechuudha. Yoo kana on hin goone YouTube keessa monetize gochuu hin dandeessan jechuudha. Akkaawuntii keessa si filachiisa. Akkaawuntii amma sanan filadhaa yookiin immoo akkaawuntiin amma bane sanan filadhaa. Kunooti akkaawuntii kiyya kunoo filadheera. Sana booda paaswordii galchinaan jedha. Paaswordii kiyyan galcha. Itti aansee neekistan jedha. Sana booda kunoo two step verification isaa gad harkistanii xiqqoo ishee gadi gaafa scroll gadi gootanii warreen kana keessaa tokko isaa filattu. An amma two step verification lakkoofsa bilbilaa dabaluu barbaade waan ta'eef foon nambarittan kilik godha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa kiyya sarartan galchachuudha. Jalqaba biyyan filadhaa. Biyya Itoophiyaadha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa kiyya sarartan galchachuudha. Sana booda maal jedha receive code by text message kan jedhu jira. Ishee filattaniiti sana booda next jechuudha. Sana booda save an jedha jechuudha. Phone number successfully added jedhe. Yoo kan biraa dabaluu barbaadanii add jettanis kanatti dabaluu dandeessu. Yoo irraa balleessuu barbaadan immoo kunoo mallattoon ileetti jirti kanatti buutanii balleessuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaade immoo as keessaatii kan biraallee filachuu nan danda'a jechuudha. Amma erga two step verification keessan dabaltanii booda turn on two step verification kan jettu kana click gootu jechuudha. Yeroo sana you are now protected with two step verification jechaa jira jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya kunas dhufeera danan jira jechuudha. Kana jechuun kun maaliif fayyada two step verification maaliif fayyada yoo naan jettanii fakkeenyaaf otoo amma namni emailii keessanii fi paaswordii keessan bareeyyuu YouTube keessan seenuu danda'u jechuudha. Dirqama maal godhachuudha gaafa isin device haararatti username fi password keessan galchitanii bilbila kanarratti message isinii ergachuudha. Message sana yoo galchine gara YouTube channel kana seenuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu eegduu lammaffaadha jechuudha. Two step verification kuni password irratti eegduu biraadha jechuudha. Erga two step verification keenya on goone xumurree bakka duraatti deebineeti gara irriitti deebineeti two step verification kuni on ta'uu fi on ta'uu dhabuu isaa check gochuudha. Kun karaa harka bitaa erniin jirti irratti click gootu. Kun akkasitti isinii banachuudha. Sana booda maal jechaa jira? Dura as kanaati two step verification on godhi kan jechaa ture suni asii badeeraa jechuudha. Maaliif jennaan two step verification sun on ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Sana booda erni kana jalaa gara gadii gaafa gad harkisnu yoo YouTube channel kee monetize goote warreen kanarraati kanfaltii argachuu dandeessa annuun jechaa jira jechuudha. Yoo gadu markisnu eligibility kan jedhu jira yookiin immoo YouTube channel kana monetize gochuuf yookiin immoo birrii argachuu eegaluu fi dirqama criteria warreen armaan gadii kana guutuu qabna jechuudha. Criteria inni jalqabaa kun asiiti 0 subscriber jedheeti fuuldura isaa dhumarra immoo 1000 kan jedhu jira jechuudha. Kana jechuun YouTube channel kana monetize gochuu fi yoo xiqqaate subscriberii 1000 qabaachuu qabda jechuudha. Yoo xiqqaate subscriberii 1000 qabaachuu qabda jechuudha. Amma ni 0 irra jira accounting kun haaraa waan ta'eef 0 dha nam tokkollee subscribe naan godhe jechuudha. And one of the following jedha. Subscriberii 1000 fi kanneen armaan gadii keessaa tokko yoo guutte monetize gochuu dandeessaa jedha. Isaan keessaa inni jalqabaa public watch hour dha. Public watch hour jechuun viidiyoo YouTube channel irratti gadhiistanii public kan ta'e yookiin immoo kan private hin taane yookiin immoo unlisted hin taane jechuudha. Viidiyoon suni waggaa keessatti yoo xiqqaate viidiyoon keessanii watch hour yookiin immoo sa'aatii 4000 ilaalamuu qaba jechuudha. Sa'aatii 4000. Sa'aatiin 4000 kuni viidiyoo tokko irraa ta'uu danda'a, viidiyoo lama irraa ta'uu danda'a, viidiyoo sadii irraa, viidiyoo afur irraa ta'uu danda'a jechuudha. Walitti hidhama jechuudha. Garuu maal ta'uu qaba jechuudha? Waggaa tokketti yookiin immoo guyyaa 360 keessatti viidiyoon keessanii sa'aatii 4000 ilaalamuu qaba jechuudha. 4000 daqiiqaatti gaafa jirtanii 4000 baay'isuu 60 jettanii daqiiqaatti jiruu dandeessu, sekondiitti jiruu barbaadallee ammallee 60 baay'isuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani har'an YouTube channel kana bane jechuudha. Har'a otoo viidiyoo tokko YouTube channel kana irratti gadhiise har'aati hanga waggaa har'aatti naa lakkaa'ama jechuudha. Har'a hanga waggaa har'aatti yoon sa'aatiin kiyya 4000 naa guute akkasumas immoo subscriberii 1000 qabaadhee monetize gochuu nan danda'a jechuudha. Yoo har'a hanga waggaa har'aatti naa guutuu baate immoo borii hanga waggaa boriitti carraa kiyya yaalladha jechuudha. Yookiin immoo iftaanii hanga waggaa iftaanii jechuudha. Kana jechuun intervaalii waggaa tokko keessatti watch hour keenya maal ta'uu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate sa'aatii 4000 argachuu qabna jechuudha. Inni kunis isa kana jechaa jira jechuudha. Kanaafuu ammaaf watch hour tokko illee hin qabnu jechuudha. Kanaaf 0 valid public watch hour jechaa jira jechuudha. Itti aanee yookiin immoo jedha yookiin immoo guyyi 90 keessatti yookiin immoo ji'a 3 keessatti shortii yookiin immoo viidiyoo gaggabaabaa gadhiistanii viidiyoon keessanii viewunsaa miiliyoona 10 ni ilaalama taanaanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Monetize gochuu ni dandeessu jedha. Kana jechuun immoo kan sin hojjettanii viidiyoon sin hojjettanii loongii miti yoo ta'e yookiin immoo viidiyoo gaggabaabaa shortii kan akka TikTok hojjette yoo ta'e shortiin sun immoo guyyi 90 keessatti yookiin immoo ji'a 3 keessatti
view dhanni kun view qofa jechuudha. Yeroo namni scroll godhu hammi nama viidiyoo keessan argee miiliyoona 10 yoo ta'e ji'a 3 keessatti yookiin immoo guyyaa 90 keessatti miiliyoona 10 yoo viidiyoo keessan ilaale monetize gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu eligibility criteria kun jalqaba subscriber 1000 argachuu qabdu jechuudha. Subscriber 1000 argattanii subscriber 1000 fi loongii hojjettoota loongiitiin viidiyoon keessanii public watch hour sa'aatii 4000 yoo ilaalame yookiin immoo subscriber 1000 qabaattanii ji'a 3 gidduutti yookiin immoo guyyaa 90 gidduutti viidiyoo shortii gadhiisanii viidiyoon shortiin keessan kun immoo miiliyoona 10 ni ilaalama taanaanii YouTube keessan monetize gochuu dandeessu yookiin immoo monetize gootanii birrii irraa argachuu eegaluu dandeessu jechuudha. Gaafa criteria kana guuttanii yookiin immoo gaafa ulaagaa kana guuttanii YouTube akka isin beeksisuu barbaadanii get notified kan jettu kan klik gootu jechuudha. Kana jechuun YouTube kee ulaagaa guuteera monetize gootee qarshii argachuu dandeessa jedhee email isinii erga jechuudha. Shittii kana jalaatii karaa harka bitaa mallee dashboard kan jettu irti dashboard itti bu'uu dandeessu jechuudha. Dashboard itti gaafa buutanii kun akkasittiin bakkanatti viidiyoo keessan analytics isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube keessan subscriber meeqa akka argate sitti ilaaltu ammaaf 0 subscriber jira. Hagam akka ilaalame view hagam akka argate analytics adda addaa as jalatti arguu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo gaafa YouTube keessan monetize ta'e mallattoo doolaarii illee yookiin immoo birrii illee bakka kanatti isin agarsiisa jechuudha. Shittiin kuni dashboardii yookiin immoo channel dashboardii jechuudha. Asirratti immoo kunoo upload video kan jedhu jira. Viidiyoo gadhiisuu barbaadan yookiin immoo upload gochuu barbaadanii sheekanti butanii select video jettanii akkatti filattanii YouTube keessan irratti viidiyoo post gochuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo akkuma dura isinitti hime kun asirraatiin irra keessaan create kan jettu jirti isheetti gaafa click gootanii viidiyoo upload godhi jedhee isin gaafata jechuudha. Yoo barbaadan live seenuu dandeessu, yoo barbaadan immoo viidiyoo upload gochuu dandeessu. Har'aaf akkaawuntii bananne irraa akkaawuntii banne sanaaf immoo settingii murteessuutaan akkasitiin sirreessuu dandeenya jechuudha. Garuu malleen dhumanne waan meeqa tafachuudha yookiin immoo waan baay'ee tafa. Akkuma beekamu kunoo YouTube kiyya jala gaafa dhuftan ilaaltanii kunoo YouTube kiyya baanariin qabdi garuu YouTube ittiin isheen amma banne kun yookiin immoo YouTube channel isheen amma banne kuni baanarii hin qabu jechuudha. Kanaafuu yeroo xanoo keetti akkamittiin akka YouTube channeliif baanarii hojjennu sin agarsiisa. Akkasumas immoo akkamittiin akka viidiyoo YouTube channelii kanatti gadhiisnu sin agarsiisa jechuudha. Gaafa viidiyoo gadhiisnu callisnee viidiyoo posting goonu jechuudha. Wantoonni beekuu qabnu yookiin immoo wantoonni sirreessuu qabnu baay'eetu jiru jechuudha. Sanallee sin agarsiisa jechuudha yookiin immoo sin barsiisa jechuudha. Akkasumas immoo settingiin hafan baay'eetu jiru jechuudha. Settingii sanallee akkamittiin akka adjust gochuu dandeessan viidiyoo xanoo keetti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon kuni baay'ee dheerachaa jira waan ta'eef asumarratti dhaabaa. Paartuutiin walitti deebiin jechuudha. Paartuun immoo bakka amma dhaabbanne kanarraa kaasneeti kan itti fufnu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon paartii lammaffaa akkasiin qaqqabu barbaadu yoo ta'e YouTube channelii kana mallee warri subscribe goone subscribe gochuu qabdu. Akkasumas yoo gaaffii qabaattanii komentii irratti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana akka jaallattanii viidiyoo kanarraa akka waa barattan abdii guddaan qabachuudha. Hanga viidiyoo paartii tuutiin walitti deebinutti nagaan turaachuun barbaada. Yeroo gaarii.